بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل الظلمة نورا وتحول الحزن فرحا وسرورا وموات القلب بعثا ونشورا. كيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزكى الناس وأتقى المخاطب من ربه على لسان جبريل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صلى الله عليه وسلم وعلى آله مصابيح الدجى ومعادن التقى. إخواني bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi sanirratti haa jiraatu jecha guyyaa irraallee walitti deddeebinee jirra. A'zamu ni'ma qananii guddoo qananii rabbi nuun qananiise keessaa ta'aga islaamummaa ta'aga isa beekuu ta'aga isa tokkochoomsuun jirtu. Rabbi beekumsaan qabeenyan aangoon firooman islaamummaa nuun kennine filee nuu ta'erra nu kaa'e duniyaa ammoo nama jibbuu fi nama jaalatullee hin kenna. Diin kana nama jaalatu qofaaf kenna rabbi subhaana. Islaamummaan amantii rabbi biraa taate ka shakkii hin qabne ka hirdhina hin qabne ka quuqama hin qabne ka baraaxayoma hin qabne amantii akkasiiti. Rabbi irra nu kaa'ee irratti nu jiraachisee irratti nu ajjeesullee nu haa fedhu jecha amantii bareedduu tanarraa dubbatuu barbaade. Garuu amantiin tun isii jecha lafa hedduutu itti cabe, isii jecha lafa hedduutu itti saamame, isii jecha dhiiga hedduutu itti dhangala'e, foon hedduutu itti cirame, isii jecha lubbuun kumaatamaan lakkaa'amtu isiif jecha wareegamte. Diiniin kun amantii rabbi biratti gatii qabdu sadarkaa qabdu amantiin biraa rabbi biratti fudhatama hin qabdu. Inna ad-diina 'inda Allahi al-Islaam. Amantiin rabbi biratti ulfina kabaja sadarkaa qabdu islaamummaadha jedha rabbi. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Namni islaamummaa dhiisee amantii biraa barbaadu, namni islaamummaa dhiisee amantii biratti deemu isarraan qeebalamu, isarraan fuudhamu, akhiratti inni warra hongawurraa ta'a jedha rabbi subhaana. Amantiin tun amantii nabiyyallah Ibraahim abbaa isaatii hawwe garuu hin arganne. Amantiin tun amantii nabiyyallah Nuuh ilma isaatii hawwe garuu hin arganne. Amantiin tun amantii rasulli adeera isaa Abaa Xaalibii hawwe garuu hin arganne. Ati carraa abbaan nabi Ibraahim hin argatiin argachuun kee, ati carraa ilmi nabiyyallah Nuuh hin argatiin argachuun kee, ati carraa adeerri rasul rabbii hin argatiin argachuun kee tola guddaadha. Rabbi shakkarii rabbi galatoonfadhu. ولو كان الشخص بروفيسرا وإنجينرا وبايلوتا ودكتورا. namni tokko osoo piroofeesara fedhe ta'e, doktora fedhe osoo ta'e, paayileetii nama xiyyaara samii keessa barariisu osoo ta'e, yoo amantii islaamaa hin qabaanne, yoo islaamummaa hin qabaanne gowwaan akkasaan jiru. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. akkana jedha rabbi subhaana. Kanaaf ikhwaani amantii qaalii tana, amantii bareedduu tana, amantii nabiyyallah Ibraahim isii jecha qaama isaa ibiddaa kenne, amantii nabiyyallah Muusan isii jecha biyyarraa ari'ame, amantii isii jecha nabiyyana Muhammad rasulli kenna alayhi salaatu wassalaam biyya ufii jaalatu Makka gadhiisee Madiinatti godaane. Rasulli gaafa waggaan isaa 40 gahe ergamuudhaaf ka'u
dura gaara Hiraa'ii goda tokko keessa adda isaa achi ture Rasuul Rabbi. Namatti hin dhihaatu osoo achi jiru gaafa Jibriil achitti dhufee acuucee qabee argufe rifannoota wajji manatti gale zammiluuni dathiruuni na aguugaa nama maraa jedhe Rasuul Rabbi. Nubbi'a bi'iqraa wa ursila bilmuddathir suuraa iqra bismika alladhii khalaq suuraa saniin nabiyyummaa argate yaa ayyuhal muddathir qum fa'anzir ka'i dinniini ka'i gorsi maaman marattee teettaa miti jedhe Rabbi. Achii ka'ee ummata yaame yad'uu ila tawhiidi jawfa makkaan keessa dhaabbatee tokkochummaa Rabbii lallabe Rasuul Rabbi. Osoo abbaan jahli achitti firinxiixee mataa dhaabu Bilaalin gurraachisu kan namni homaattuu sallaalle gabrichisu islaamummaa fudhate dhoysaan sababa inni fudhateef tumanii rakkisan dhagaa gararra baachisan ijoolleetti kennanii aadattiidhanii Makka keessa harkisan Bilaal ibn Rabaa'a. Sababa inni islaamummaa fudhate jechaaf Rasuulliif duuban deebine duubatti hin deebine re yaamsatti fufe. Garuu ummanni kun ummata Laatii fi Uzzaa gabbaru taabota waan garagaraa gabbaruudha. Rasuula dhibsatanii jennaan adeera isaatti deeman. Maaliif jennaan Rasuulli abbaan osoo inni ulfa baatii jahaa jiru duniyaa gadhiisee deeme. Haati dhalatee inni waggaa jaha geennan wa ummuhu aqiiba sitti maatat. Waggaa jahatti biraa deemte. Wajadduhu ba'da 8 waafat. Akaakuun isaa waggaa 8 biraa deeme. Nama isa ufitti qabu tokko hin qabu. Nama isa gargaaru hin qabu. Nama isa ufitti qabee yaada isaa, bal'ina isaa, dhiphina isaa, gammachuu isaa, gaddaa gadadoo isaa wajji qoodatu hin qabu. Thumma Abu Xaalibin ammuhu kafal. Abu Xaalib ufitti fuudhee ufitti qabe. Isa wajji dhaabbate osoo islaamummaan qabaanne isa wajji ejje anatu sii jira anatu si wajji jira jedhee ufitti fuudhe. Ummanni kun garuu Abaa Xaalibitti deddeemaa dhufan. Yaa Abaa Xaalib nu rakkisee gartaare akka inni nu godhaa jiru akka inni itti nuun jiru abbootii kenna maqaa xureessa maqaa balleessa waan nuti gabbarru nutti xiqqeessaa kunu argaa jirta nurraa dhoorgi jedhaniin. Abaa Xaalibittiin mari'ate kunu akkana jechaa jiraniire gartaa dhaabii waan deemtuun kana jedhanii Rasuul Rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam. Rasuulli dura deemuu malee duubatti hin deebine. Rasuula itti dhufanii yoo durba barbaachaaf akkana si goggodhu intala Qureeshiin keessatti gatii qabdu si fuusisnaa dhaabbadhu. Yoo aangoo barbaadaaf akkas taatu nama Qureeshiin keessatti aangoo guddaa qabu si shuumnaa waan deemtuun dhaabbadhu. Yoo nama qabeenya barbaadu taate Qureeshiin keessatti nama maallaqa guddaa qabu si goona nurraa dhaabbadhu jedhanii Rasuul Rabbi. Dhaabbachuu diida Rasuul Rabbi. Diini labsurraaf duuban deebine. Yeroo kana Abaa Xaalibitti dhufan. Nurraa dhoorguu dadhabdeemi. Mucaa tokko harka qabatanii itti fidanii. Yaaboo nutti kennuu garaa si nyaatu. Ka guddifattu kana sii kennine. Kee nutti as kenni jedhanii. Abaa Xaalib dubbiin tun itti dhagaamte. Ani kiyya isinitti kenna akka isin ajjeeftaniif. Isin kiyya keessannatti kennitanii akkaan isinii guddisuuf. Kadabtum wa baytullaahi nubzii Muhammadaa. Hin kijibdan. Abadan. Ilma kana fuudhee isinitti hin kennu. Mana Rabbiititti kakadhee Nabi Muhammadiin tumsa jedha Abaa Xaalib. Hin fudhanneree islaamummaa. Hin qeeballe islaamummaa. Garuu tumsaafii jira. Gaafa jarri itti deddeebi'ee rakkisu. Abboo dhaabbadhu inni jennaan jaruma san duratti Rasuulli dubbii xumuraa irmijjaa xumuraa fudhate Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam.
osoo aduu tana fuutanii ji'a kana fuutanii bitaa mirga na keettanii libsuu ija amantiitii yan gurguradhu jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Rasuulli durumatti deemere garuu Rasuula rakkisu, Rasuula dhibu, maaqee birra kaa'u irraan deebine aga inni bakka galu biyyatti dhalate, biyyatti guddate, biyya keessatti quraanni itti buufame gadi dhiisutti rakkisaa turan maraataadha jedhaniin nama waa falfalu, nama weellisu, nama waa raagu jechaan dubbiin tun Rasuulan tuqamaa turte alayhi salaatu wassalaam. Sababa inni Rabbii tokkochoomsuuf maraatomni itti ba'e maqaan maraataa jedhaniin nama tokkotu ture gadaa isaa Rasuul Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Maqaan isaa Dimaad jedhama. Nama barje, xalaasima, falfala, budaa, sihirii, tuqaa jinni waan akkasii kana maraatuma qoricha namaa kenna ture. Biyya Yaman irraa fe'atee Makka dhufe. Ummanni Rasuula dubbii maraataa jedhu kana ittiin darba. Dubbiin isa dhibdee sila aniin kun maraataa kanarraa yaalii godha ture. Muhammadii biyyin maraattu jettuun kana qorichatti fidee maraatuma isaa kana haa fayyisuu laata jedhee Rasuula Rabbiitti deemaa dhufe. Salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi. Ani nama qoricha namaa kennu. Ani nama waan nama tuqerraa nama yaalu si yaalaa koottu jedhee Rasuul Rabbiiti. Yeroo kana Rasuulli homaan jenne inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastahdii. Akkas kutbaa kana qaraanan meenatti deebisi ammallee jedhe namtichi. Itti deebisa Rasuul Rabbi yeroo sadi dhageeffate. Dubbii nama waa falfalullee dhageeffadhee jira. Dubbii nama waa raagullee dhageeffadhee jira. Dubbii nama weellisullee dhageeffadhee jira. Abadan kuni dubbii sanii miti jedhe. Harka ufii qabee Rasuula mubaaya'a godhe. Islaamummaa fudhate. Dura qoricha kennuufii dhufe ufii qoricha argatee gale. Rasuulli kilinika caalu. بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. سبب إسلام ما لبسوف جتة طائفتي ملقوه. قافس صفي ترساني إجولن قوولن قندافي سرين اتدولته. لقانج أفك الرسول ربي عليه الصلاة والسلام. صبر حتى تعجب الصبر من صبري. إن أبسه aga obsi isaa isa dinqisiifatu takka. Obsatu Rasuul Rabbii dinqisiifate. Maal godharee yaa Rabbii? Kana mudate Rasuul Rabbii. Isa qofaa miti. Sababa diinii kanaatiif warri isa wajji jiru rakkifame rakkataniitti beelahan. Misaala aala Yaasirii jara Rasuulatti amanee fudhatee diinii kanaaf jecha ummata san qabanii abbaa Ammaarii qixaata san jalatti ijjeesan. Haadha Ammaarii ulfa garaa qabdi. Gammoojjii san keessatti hidhanii diinii kana gadhiisi jechaa qaxxa'anii azzabanii magacan. Abadan jecha of keessaa qabdi. Waan biraan qabne Rasuul Rabbi irra tare. صبرا يا آل ياسير. أبسا أمامتي قطعتني كنامتي قدان غنا آكراجرا كنرتي أبسا فإن موعدكم الجنة بيلمني كيسان جنة يا ربي في إما أبسا جل رسول رب إرتر دافا كاني هاتي أماري أتجالتي أجيفمتي كوني مرتي مال دوبرتي يروج القباتي أمنتي تنا القبدي irras sabbartee aakhira lubbuu fi dhabde Sumayyaa. Yoo dhugaa taate diinii kanaaf jecha mu'minni dur darbe amantii tanan gurguratu ture.
amantii achi dabarsee jiruu gabaabduu tanaaf jedhe jiruu xiqqoo tanaaf jedhe kabaja guddaa kana achi hin dabarsu lubbuu dhabee boru fuula rabbiititti milkaa'uu barbaada. Namni rabbitti amane jiraatu nasriidha, du'u jannata. Akkanatti beeyti warri dur darbe. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam lallabni isaan dhaabbanne rakkifamus, quuqamus, qeeqamus, beela'us, gaddaa fi gadadoon isa qabattus guyyaa tokko Rabbi mataa ol na qabachiisaa of keessaa qaba. Uf duuban deebiin. Garuu warri awwaara kaasu dachii dhiitu jalaan deebine amantiin tun silaa osoo kabaddu taate gadaasan baddii turte. Garuu qad makara alladhiina min qablihim fa'ata Allahu bunyaanahum min alqawaa'id فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هدونا ماتو دين كانت ملا باسي هدونا ماتو كرورا باسي قروا كرورا جرا ربي هركابت النسي مانا جري قالوا قنبسا مانا قبا إسانت قنبسني كتاتا بكا إسان بين نتفين نجد ربي دين كن أكا قارات sangaan gaafan dhufee gaara dha'u gaarrin socho'u gaafatu caba. Diiniin kun akka baharaati. Tayfiin fiiddee bahara booressaaf kaatu ufii lubbuu dhabdi malee bahrin boora'u. Diiniin kun akka aduuti. Ulullee afuufee namni aduun dhaamsu yoo shaamaa dhaamse malee. Diiniin kun daabboo sareen itti duttuu hin taane ji'a samii keessa jiru. Diiniin kun akka dhagaati jabaadha. Killeen dhagaa cabsa jettee kaatu ufii cabxi malee dhagaan homaan ta'u. Kanaaf namni diin kanatti quba qabu. Namni diin kanatti ija baasu. Namni diin kanatti akka malee mala dhahaa jiru. Azalatu si gahe ufii baddaa taa'ii diinii kanarra. Rabbitu tiffata. Addunyaan tun mala baaste. Diinii kana akkamitti golonfachiisna? Akkamitti hirdhifna? Akkamitti rakkisna? Qur'aanuma Rabbii kana jecha qul jedhu kana qul uuhiya ilayya qul a'uudhu birabbil falaq qul a'uudhu birabbin naas qul a'uudhu birabbil falaq qul huwa Allahu ahad qul yaa ayyuhal kaafiruun jecha qul jedhamu kana ka inni jedhu Rabbiin Muhammadin jedha. Arra Muhammadin jiru quliin tun Qur'aana keessa haqamuu qabdi jetti addunyaan. Garuu Rabbi innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafidhuun. Nutu buuse nutu tiffata jedha Rabbi. Amantii tana waa takka godhuun danda'u namni malatti baasu. Diiniin kun ganaa bakka mara wal gahuu deemti. Yoo namni ittiin lolu hin jabaatti. Yoo namni ufirraa dhiisuun bal'atti amantiin teenna. Amantii akkasii qabna. Baga Rabbirra nu kaa'e. Ilaa liqaa'in aakhar. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.